Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattanii bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jechaadha. Wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee tokko haara jira jechuudha. Wanti siyaasas maali yoo jettanii namichi mataa dhagaa waan inni godhe jechuudha. Namichi kun achiidha jechuudha. Wanti inni godhe mucaa gargaaraa jiru sana mucaa nama naa godhe sana dheengadda akkuma argitan jechuudha. Wayitti samudate wanti samudates maali yoo jettanii akkasitti wal faana wal lolanii dheengadda baay'ee tokko wal lolanii jechuudha. Ofii isaatii dadhabnan jechuudha. Inni dubartii malee dhiiran danda'u sinun beektu jedhe hin beektu maaliin sinitti maamitiin nu malee nu warra dubartootaa malee dhiiran danda'u jechuudha. Onni dhiiraan lolu kana hin qabu jechuudha. Nu warra dubartii yoo taate malee onni dubartiin lolu yoo taate malee onni dhiiraan lolu hin qabu jechuudha ajjiin. Kanaafuu mucaa dadhabee jechuudha. Mucaa sana dadhabee namatti bitee jechuudha. Maafii akka isaatiitti bitee akkasitti tumsiisee jechuudha. Baay'ee tokko tumanii mucaa baay'ee tokko miidhanii mana kiimiseenii jira jechuudha. Mucaanii maaliif otoo nama tokko ta'eennu ofirraa hin dadhabu jechuudha. Otoo nama lama ta'ellee hin dadhabu nama gara formoshaniitiin akkasitti mucaa qabanii tumanii jechuudha. Tumanii qubaatti argatanii bakka ijoollee singeessaa jedhee fuudhee deeme jechuudha. Fuudhee deeme mucaan dhuguma see qubaasaa wajjin deeme jechuudha. Achitti baay'ee tokko qabanii tumanii akkasitti namni warra naannoo sana galu arganii jechuudha. Arganii mana kiimii geessanii amma mana kiimii jira jechuudha. Alhamdulillah amma homaan jedhu jechuudha. Fayyee jira xiqqoo itti hojjete jira jechuudha. Akka mana kiimii geessan sanaa miti jechuudha. Inni eessa dhaqee jedheetanii inni akkanaan hin rifanneef naaf hin dawwalle jechuudha. Naaf hin dawwalle se'eetitu dawwalee natti hime jechuudha. Mana kiimii jira mucaa ajjiin namatti bitee mana kiimii seenee jira dhaqee ilaalnaan jedhe jechuudha. Dhaqee naan ilaalu baay'ee miidhamee jira jechuudha. Yeroo sanaaf baay'ee miidhamee jira amma garuu xiqqoo wayyaa jira manuma kiimii jira amma garuu hin baane garuu achitti wayyaa qaba jedha jechuudha. Maaliif inni mucaan obboleettii asii qabaas keessaa qaba jechuudha. Obboleettiin illee bakka inni jiru quban qabdu maaliif ishiin godinyoota isaa bira jira laata jettee zimuma jette jechuudha. Gisee tokko tokko godinyoota isaa bira deeme achi bira tattaa'an bubbulallee jechuudha. Godinyoota isaa bira jira jetteetu zimma jette jechuudha. Inni godinyoota isaa bira miti mana kiimii jira jechuudha. Ishiitti meeshii uumaa walii gallee itti mee waliin mana kiimii dhandhe jechuudha. Itti dhandhee gaafannee akkasitti ishiinillee baay'ee tokko hartee jirti jechuudha. Ishiillee kaamilaallee hin dhiisnu jechuudha. Amma intala kana faana taane hin dhiisnu kaaminaallee isallee hin dhiisnu jechuudha. Amma dhufanii caammaa kiyya dhungatanitti ana miti caammaa kiyya jechuudha. Naamitti caammaa kiyya amma dhungatanitti hin dhiisnu jechuudha. Maaliif isaan lachuuyyuu kabajni hin taatuuf jechuudha. Kabajni harkarra qaqqabne hin taatuuf kabajni jechuudha. Kanaafuu akka isaan hin duunetti akka isaan hin jiraannetti isaan caccabsinee lafa isaan keenya jechuudha. Daa'im mucaa kana yoo reebee yoo akkasitti miidhee caartuu namallee nama gargaaruu hin qabdu jedheetu jechuudha. An nama na gargaaruu nan qaba jechuudha. As keessaa rabbi jaalala namaaf haa kennuuti nan qaba jechuudha. Nama baay'een qaba jechuudha. Sabichaa otoo hin ta'in ana jecha miidhaminaati jedhee malee zimuma jedhee malee namni na gargaaru nama baay'eetu jira jechuudha. Nama baay'ee qaba jechuudha. Maaliif namni birriirra jaalala namaa naa kenni jechuudha. Maaliif birriirra jaalala namatu caala jechuudha. Birriin dhumatti garuu namni yoos jaalate irra wayyaadha. Kanaafuu achiin jaalala birrii qaba malee jaalala namaan qabu hundumtuu namni yaman kana keessa jiru xilaata ajjeeti jechuudha. Namas keessa jiru hundumtuu xilaata ajjeeti. Kanaafuu nama tokkotti toonni madheeti caccabsanii lafa kaa'uu jechuudha. Natu dhiisaa baqa inni jijjiirama yookiin namni tokko badaan tokko inni jijjiirama guyyaa tokko jedheetu zimmi jedhaan malee otoon caccabsaati lafa kaa'aa jedhanii caccabsanii lafa kaa'uu jechuudha. Kanaafuu ajjiin akkatti teessa sittin fakkaatin jechuudha. Yoo viidiyoo kanallee argite akka mucaa kana tumteetti atillee tumamuu qabdan siin jedha. Akka mucaa kana goota isa caala godhamuu qabdan siin jedha. Kaamilaatti himi yoo argitan sillachuu amma miila kiyya dhungattanitti sin jedha. Kaamilaa warruma dubartootaatti binnaa jechuudha. Intala faana walii gallee mucayyuu faana walii gallee kaamilaa kanammoo akka isheen irraa barattu barbaree ibiddarratti goonee ishii taarsinee gubuu qabna jechuudha. Akkuma ishiin nu gubde kana ishiillee gubachuu qabdi jechuudha. Isallee walumatti barri itti qollofne gubatanii jechuudha. Walumaan gubatanii achitti akkas mish zayitiitti naqu wanneetti naqu
kanarraa baratanii dura barbareedhaan gubne sanaan booda yookiin zayitii yookiin asiidiitti naquu qabna jechuudha. Isaan kana lamaan kun lamaan yoo as jiraatan nama rakkisu saallachuu jechuudha. Kaamilaan duratti namaayyuu amma garuu ishiinuu kan ajjii gadi taatee jirti jechuudha. Ishiinuu kan ajjiin geenye taatee jirti jechuudha. Maaliif isa faana waan ooltuuf amaluma isaa sana qabataa deemti jechuudha. Ishiinillee kaamilaanis baay'ee tokko baddee jirti samoona kana akkuma isin argitanii jechuudha. Baay'ee tokko karaarraa dabdee jirti jechuudha. Anuu kan amma kana wajjin jiraadhe matama kana wajjin jiraadhe amala ajjiin baranne ishiin immoo baqa baatuma 2-3tti amala ajjii kana qabattee jechuudha. Waan manni godhi jedhuun ishee waan nama ajjeesillee yoo jedhan homa nama ajjeesti jechuudha. Kanaafuu kaamilaas hin barsiisna jennee yaaduu jirra. Dubartoota akka ishiitti binneetu isaa nama fagoo miti gooddanyoota ishiitti binneetu akkasitti ishii gubnaa jechuudha. Barbareedhaan afaan ishii fi udduu ishiitti barbaree aarsine ishii akkasiin jedha jechuudha. Ammallee ijoolleen numa eeyyamii waan akkuma mucaa kana godhee goonaa naan jechaa jiru jechuudha. Gooddanyoonni ijoollees mucaa sanallee dheengadda kaleessa har'a mana keemitti nu arganii baqaatummaan eeyyame malee akka sagoonuu akkuma isa caccabsinee sagoonuu si caccabsinee viidiyoollee si waraabnaa maal naan jedhan jechuudha. Numatu qaasoota jiraate dura xiqqoo dhumarraa baratanii barbareetti aarsinee kaaneetu booda caccabsitu jedhanii isaan kadhadhe jechuudha. Maaliif yoo nama tokko dabaa tokko caccabsitellee homaarraan argatanii jechuudha. Xiqqoo barbareetti aarsinee isaan booda yoo fooyya'uu didanii sirraa'uu didan isaan lachuu sanaan booda hin caccabsinaa jechuudha. Rakkoo tokko yoo hin qabu jechuudha. Isaan illee hagalatoo manaa jiraatanii otoo lubbuu isaaniitiin sodaatiin otoo waan tokko hin sodaatiin maafiyoota kana otoo hin sodaatiin hin caccabsinaa rakkoon tokko hin jiru. Lubbuu guyyaa rabbi jedhe malee hin baatu jedhanii akkasitti dhaadataa jiru jechuudha ijoolleen jechuudha. Maaliif ajjiyyoon nama tokko tuqe yoo nama tokko wal bare jechuudha. Amma miidhutti biraan deebi'u kanaafin isaan sodaadhe jechuudha. Isaan kunoo mucaa kana iyyuu dheengadduma wal baranii akkasitti caccabsee akkasitti tumanii mana keemii jiraa isinis baqa gooddanyuma kana keessan argitanii isinillee akkasiin godhaa jennaan rakkoon tokko iyyuu hin jiru waan tokkollee hin jiru. Ilmi dhiiraa reebamaa homaa rakkoon qabu jedhani dhiiratu reebama jedhani laadhiisaa jedhee isaan irraa kadhadhe jechuudha. Inni didee jennaan isaanumatti gadhiisaa jechuudha. Amma guyyaa lamaan kana keessatti na eegaa jechuudha. Yoo inni kana didee jedhe ani untala namaa miti jechuudha waan najii kana godhu jechuudha. Anuu saree akka isaatiiti yoo caccabsiise lafa san kaa'ani funduruma keessanitti jechuudha. Isinillee argitu isinillee ragaa naa ta'an isinin jedha. Yamman ilmoon namaa tokko itti himtillee itti meeraa waan hundayyuu itti meeraa narraa dhaabadhaa narraa taa'aa jedhanii saalachuutti himee jira jechuudha. Kan hundayyuu didanii jennaan anuu namaa miti jechuudha. Saroota akka isaaniiti guyyaa lamaan kana keessatti anuu isin agarsiisa jechuudha. Ijoollee biyyan galfadhaa waraqata natti kennii waraqaa dhaloota isaanii natti kennii jedhee ture jechuudha. Inni biyyaan galfatu jechuudha. Biyyi galfatu tokko hin jiru nu warran qabu keessatti galfataa miti. Ijoollee kiyya gurgurachuudhaaf maktabarraan qabatee deemaa jira jechuudha. Maaliif namni irraa bitu hin jiru jechuudha. Otoo nan hin farramii fi otoo waan tokko hin ta'in yoo duute illee haatillee duuteetti jedhe fidii shahadata du'a ishii kan ittiin awwaalamte fidii jedhuun jechuudha. Nama mana irraa bitu hin jiru jechuudha. Kanaafuu ani yoon farramee fi ani gurguratu jedheen bichaa irraa bitau jechuudha. Kanaafuu Sa'iditti dawwaliitii dheengadda dhufe jechuudha. Akkuma isin argitanii viidiyoo isin waraabee ture Sa'iditti dawwaliitii nuti araaramnee nuti ijoollee keenya waliin guddifannaa araaramnee walitti deebinee jiraannaa jedhiiti Sa'iditti dawwalinaan jedhe ani immoo Sa'iditti hin dawwalle jechuudha. Ani otoon du'eeyyuu Sa'iditti hin dawwalu maaliif Sa'iditu jiraachuu baate lubbuun kiyya amma yoona kanaan amma guyyaa kanaan jirtu jechuudha. Yoona qaata du'ee na irraanfatan namni hunduu na irraanfateeyyuu maaliif Sa'idaa galatooma ulfaatu haa kabajamu. Inni sila jiruufin inni waan obboleessa kiyya ta'eefin amma yoonaa ture jechuudha. Amma yoonaa ga'e Sa'idiinis isatti araaraman jedhuuni waan tokko hin jedhuuni jechuudha. Isatti araaramuun tokko hin jiru jechuudha. Ajji kana rabbi kan dura irraa na hiikeeyyuu kan duraayyuu gaabbaa jira. Isatti araaramuu hin barbaadu yoomiyyuu jechuudha. Guyyaa lamaan kana keessatti jechuudha. Isaan yoo akkuma dura isiniin jedhe yoo fooyyoo baatanii jechuudha. Harka duubatti hidhee barbaree taarsaa isinii tuma viidiyoo isinii waraabee isiniin gadhiisa jechuudha. Guyyaa lamaan kana keessatti na eeggadhaan isiniin jedhe
waan hin anajjisa kun natti hartanillee natti naariin ani isiniin jedha du'aayinaa godhan isiniin jedha maaliifan jaaladhe otoo hin ta'in dirqamatu waan kana hundayyuu nagoosisaa jechuudha maaliif warri beektan hin beektu warri hin beekne immoo natti naariin ani isiniin jedha maatiin haa ta'an jajjabeessan isiniin jedha waan hordoftaniif galatooma ulfaadhaa kabajamaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.